gochuutu nurraa eegama. Eeggannoonni guddaan nuti gochuu qabnu tokkummaa keenya eeggachuudha. Tokkummaa keenya eeggachuudha. Tokkummaa keenya yoo eeggachuu baanne ammallee booddeetti deebi'uutiif jirra. Maal jechuu godhu? Har'a doktariin fa'aa maqaa keenyaan maqaa hunduma keenyaatiin gaachana badhaastanii. Gaachana sibiilaa miti kan nuti barbaannu. Nuyi walii gaachana. Akkana miti ree? Nuyi walii gaachana. Kanuma tamanna nuti. Wallagga Shawaaf gaachana. Shawaan Harargeen gaachana. Harargeen Booranaaf gaachana. Booranni Gujiin gaachana. Arsiin Jimmaaf gaachana. Oromoon walii gaachana. Tokkummaa keessan eeggadhaa. Tokkummaa keessan eeggadhaa. Yoo kana ta'e diinni nu gidduu seenuu hin danda'u. Kanaatiif gara fuulduraatti ni deema. Lammaffaa naamusa amma ittiin deemaa jirru. Qabsoo karaa nagaa amma ittiin deemaa jirru jabeessaatii qabadhaa. Jabeessaatii qabadhaa. Nuyi namatti dhagaan darbannu. Namatti rasaasan nu kaasu. Maalillee hin gubnu. Qabeenya namaas hin gubnu.